Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15. Kanaafis Waaqayyo ofii isaatii milikkita isiniif hin kennu. Mikiyaas 5 Sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufate. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15. Ani sii fi dubartittii gidduu sanyii isheetii fi sanyii kee gidduus diinummaa nan buusa. Inni mataa kee buruqsa, atis koomee isaa in idditaa jedhe. Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 akkas jedhaan dubbisa. Kanaafis Waaqayyo ofii isaatii milikkita isiniif hin kenna. Kunoo durbiin ulfoofti ilma sindeessi. Maqaa isaas Amaanu'eel jettee moggaafti. Amaanu'eel jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Mikiyaas 5 Ati immoo yaa mandara Beetlehem Efraataa mandaroota Yihuudaa warra gurguddoota keessaa ati ishee xinnoodha. Israa'eliin kammoo tokko si keessaa anaaf hin ba'a. Hundeen isaa si keessaa ba'uuf jirus kan bara durii bara baraati. Yohannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14. Sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufate. Ulfinni isaa ayyaanaa fi dhugaadhaan guutes argine. Ulfinni isaa ilmi tokkichi abbaa isaa irraa argatu ture. Galaatiyaa 4:4 Barri murameef sun yeroo guutetti garuu Waaqayyo ilma isaa ergee innis yeroo ergame dubartii irraa dhalatee seera jala galfame. Macaafa Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 gubbaa. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gatiittii isaarra jira. Maqaan isaa gorsaa, dinqii, Waaqayyo jabaa, abbaa bara baraa, hangafa nagaa jedhama. Ameen. Wangeela Maarqos boqonnaa 1 lakkoofsa 15 akkas jedhaan dubbisa maqaa Yesuusiin. Barichi raawwatameera, mootummaan Waaqayyoos dhiyaateera. Yaada garaa geeddaradhaa, wangeelittis amanaa jedhe. Wangeela Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irraa jalqabe. Dhalachuun Yesuus Kiristoos akka kanatti fufee jiru ture. Maariyaam haati isaa Yoosefiif kaadhimamtee turte. Isheen Yoosefii wajjin osoo wal bira hin gahin hafuura qulqulluudhaan ulfooftee argamte. Yoosef inni ishee kaadhimates nama jireenya qajeelaa jiraatu waan tureef dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf murtoo godhe malee ummata duratti ishee yeellaasisuu hin barbaanne. Utuu Yoosef kana yaadaa jiruu kunoo ergamaan Gooftaa abjuutti itti mul'ate. Yaa Yoosef ilma Daawit, Maariyaam kaadhimni kee hafuura qulqulluudhaan waan ulfoofteef ishee of biratti fudhachuu hin sodaatin. Isheen ilma hin deessi. Atis maqaa isaa Yesus jettee hin moggaafta. Inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaanitti isaan hin fayyisa jedheen. Kun hundinuu inni Waaqayyo Gooftaan afaan raajichaatiin dubbatee akka raawwatamuuf ta'e. Innoo kunoo durbi hin ulfoofti, ilma sindeessi, maqaa isaas Amaanu'eel jedhanii hin moggaasu jedhe. Amaanu'eel jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 1-6. Bara mooticha Heroodisitti Yesuus mandara Beetliheem kutaa biyya Yihuudaatti yommuu dhalate kunoo namoonni ogeeyyiin urjii lakkaa'an tokko ba'a biiftuutii gara Yerusaalemiin dhufan. Isaan inni mootii Yihuudotaa ta'ee dhalate eessa jiraa? Nuyi urjii isa ba'a biiftuutii argine isaaf sagaduudhaaf dhufneerra'oo jedhanii iyyaafatan. Heroodis mootichi kana dhaga'ee irraafame. Yerusaalem guutuunis isaa wajjin irraafame. Yommus inni luboota warra hangafootaa fi barsiisota seeraa saba Yihuudotaa keessaa walitti qabe. Masiihiin eessatti dhalachuuf akka jiru hin gaafate. Isaan immoo mandara Beetliheem kutaa biyya Yihuudaa keessatti hin dhalata. Raajichaan caafame. Ati yaa Beetliheem ishee biyya Yihuudaa keessaa ati mandaroota gurguddoota Yihuudaa hundumaa irraa hin xinnaattu.
si keessaa kan mo'u tokko saba koo Israa'el kan bulchu in ba'a kan jedhu jira jedhan. Ameen. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 26 aga 33. Elsaabeet ulfooftee ji'a ja'affaatti ergamichi Gabrieel Waaqayyo biraa kutaa biyya Galiilaa mandara Naazreet jedhamtutti ergame. Ergaa isaas gara durba Maaram jedhamtu tokkotti ture. Isheen nama Yoosef jedhamu sanyii Daawit keessaa dhalate tokkoof kaadhimamtee turte. Ergamichi isheetti mul'atee Waaqayyo gooftaan si wajjin jira oo nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettii ittiin jedhe. Maaram nagaa kana yommuu dhageesse yaadaan dhiphattee kun maal jechuudha jettee of gaafatte. Yommus ergamichi isheedhaan yaa Maaram Waaqayyo biraa ayyaana argatteetta hin sodaatiin kunoo in ulfoofta ilmas in deessa maqaa isaa immoo Yesuus jedhii moggaasi. Inni guddaa in ta'a ilma abbaas jedhamee in waamama. Waaqayyo gooftaanis teessoo abaabalii isaa Daawit in kennaaf mana Yaaqoob irratti bara baraan in mo'a barri mootummaa isaas dhuma hin qabu jedhe. Ameen.